Akkuma isinitti mee kanan fayyadamee nan dhangalaasee malee ititaadha. Kuni kan biraamoo kana oliveeraa isiniin jedheera. Kan biraa zayita nyaataa cornflower ishee kana barbaadeen bitadheeni. Cornflower kan jettu tokko yookiin sunflower yoo ta'e rakkoo hin qabu. Isaan walitti dabaltanii kun haala kanaan bilcheessitu ibidda qarsuma jettanii jechuudha. Baay'ees guggubuu yoo baattanii mataa keessan dibattu waan ta'eef qulqullina qabaachuu qaba gaamma tokko. Kanaaf inni keelii kunoo dibata sana kana baasee kana fakkaata. Kana jechuudha. Bifti isaa kana. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa garuu baay'ee tokko mee fayyadamee tan ilaala. Namni yeroo baay'ee fayyadama nama waan jedhan namtu fayyadamee ilaalame jedheeni. Kunoo kana baay'ee. Kana jechuudha akkatti gadi naqxu hin beektu qoditti waan ta'eef qodaas fayyada. Ishi nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u har'amee maalan barbaade seetanii qibaatii baay'ee fayyadamee hin beeku har'amee nan fayyadama har'arraa qabee fayyadamee jecha ilaaleen jijjiirama jiru isiniif eewu jedheen har'aa wanta miidiyaarra baay'eetu jira akkasitti fayyadama akkasitti jedhu waan ta'eef mi'a har'a san kanarraa fayyadameen. Bishaansaa guyyaa lama fayyadameera si'a lama jechuudha guyyaa lama nan jedhu har'a anyways sigaa maxibashaa jiidhaasaa asitti abishii daakamaa zinjibila abasuuda gurraacha irraa ka'ee hojjadhee ji'achaa fayyadamee jijjiirama isaa isinitti agarsiisa amma gara hojiittan deema na laalaan isiniin jedha wajjin. Ishii abasuuda itti naqee dhibaata feetan itti naquu dandeessu anammaaf zayita nyaataa beekuu yoo dandeessan kan fedhan cornflower ta'uu kan fedhe haa ta'u jechuudha. Xiqqootti qiceen jira kan biraatti dabala. Akkuma argitan asitti abishii tumamaa fi zinjibila ittiin dabala. Qibaatii kan feetan isiniin jedheera ani qal'isee coconut oil baay'een itti naqee leetira gimmaasha jechuudha kun. Leetira gimmaasha oliveeraa yoo qabaattan isa kana jechuudha. Qabaattan taanaan isatti hin fayyadamtu yoo dhabdanis rakkoo hin qabu dibata biraa fe'aa ta'u gimmaasha itti naqee kana maannaa leetira gimmaasha otoo hin taane ምንድን ነው ግማሻ jechuudha. Yaw kan hin baakseetti naqee isa kanaadhaani yaw biyya keessa waan jiru waan biraa gochuu hin dandeessanii isa amma kan itti dabalu immoo sigaa bashaa jechuudha. Akkuma isinitti mee kanan fayyadamee nan dhangalaasee malee ititaadha. Kuni kan biraamoo kana oliveeraa isiniin jedheera. Kan biraa zayita nyaataa cornflower ishee kana barbaadeen bitadheeni. Cornflower kan jettu tokko yookiin sunflower yoo ta'e rakkoo hin qabu. Isaan walitti dabaltanii kun haala kanaan bilcheessitu ibidda qarsuma jettanii jechuudha. Baay'ees guggubuu yoo baattanii mataa keessan dibattu waan ta'eef qulqullina qabaachuu qaba gaamma tokko. Kanaaf inni keelii kanatti intini jedhee distii hunduma isaatti kana waan baay'ee hojjedhe zinjibila xinnoo akka cafaqu naqee I think duras argee jira jala dibattu qibaate kana dibata kana jala mataati kan dibattanii shitta qabachuun isaa hin oolu garuu jala mataa dibatte fakkeenyaaf boruun miiccadha yoo jettan har'a dibattu jechuudha. Har'a jala isaa sirriitti dibdanii sukkuumtanii maasaajii gootanii bultu boruu isaa miiccattu jechuudha. Caalaan jala mataati jechuudha. Ishi amma gara hojii isaa deemneerra egaa akkuma argitan akkuma dura isinitti agarsiise zinjibila abasuuda gurraacha sigaa maxibashaa abishiidha kan inni as na'ee jiru akkuma argaa turtaniigaa
dibata immoo kan itti naqee kokoneet isa kana kan biyya jiru waan qabnu iddoo biraa keessa hin naree biyya keessa hin jiru. Kun illee suuqii kamuu hin jira. Suuqii kamuu jira waan ta'eef fayyadamuu dandeessu. Kan nyaatas itti dabalee hani jechuudha. Corn flour yookiin immoo sunflowers kan laawuzii yookiin immoo kan boqqoolloo jechuudha. Kana yeroon xumure immoo dhuma isaa isinitti agarsiisa. Yaa akkan yeroo baay'ee ani hin dibanne shitaa akka qabu nan beeka bargit garuu fakkeenya mataa keenya boruu miiccanna yoo jenne har'a kana jala isaa sirriitti dibuu qabna jechuudha. Masaaji goonee jala isaa deebinee rabushine boru miiccanna jechuudha. Meenan qaba steepii tokko jedheeti. Kanaaf kanan fayyadamee akkana fakkaata. Itti fayyadamni isaati. Inni keelii kan hin godhee fi akkuma argitanii destiin waan hundatti hojjanneera. Kanaaf istiilii ishee kanatti fayyadamee qulqulluu ta'uu qaba mataa keenya dibanna waan ta'eef tarii sana keessa fuula keenya waan eeguuf dibachuu achumaan dibatamu itti bu'uu danda'a waan ta'eef qulqullina hin qabaanne fuula keenya rakkina uuma. Nan jalqaba amma ji'a jaatti baqa torban si'a tokko dibadhee nan laala. Maaliif torban itti mataa konsumaa si'a lama miicaa. Itoophiyaa keessatti miicuu illee danda'amuyyuu garuu ani forofoorii waan hin qabu dirqama jechuudha. So kunuun bifa kana fakkaachaa jira. Kanaaf isinittan agarsiisa. Nan yaala daqiiqaa 10 bishaate dhangaa baay'ee bishaate. Nan yaaleen isinittan agarsiisa. Warri mataa koo dura argitanii jirtu yeroo duraa jiru waa biraa waan dibadhu ture achitti. Inqulaalii qofaan itittoo jedheen inqulaalii jedhee oliveeraa jedhee dibadha ture waan biraa waan tokko dibadheen beeku. Dhibaatii isaa sorumaa filadheen beeku waanuma tokko garuu biyya dhufnaan baay'ee fuuldurri isaa daakuu na ilaa ta'e. Hin cabu garuu kan gabaabachaa deemu malee waan arginu jechuudha. Mataan koo dhugaa duraan baay'ee dheeraa ture. Anyways keessuma keenyayyuu anis qaamni koo hir'achaa waan dhufeef akka keessa kooti jedheetan yaade mataan immoo keessa keerra viitaaminoota baay'ee waan argachuu danda'u gubbaa dibdee qofa otoo hin taane keessas hin barbaachisa. Kanumaaf jedheen dhiisee baay'ee caccabee jira amma sooma fuuldura isaa iddoon qabatan hin jiru. Dhaachuu danda'anis xiqqoonnaa dhukkuba mataa yeroo baay'ee naan dhaadhu yeroo tokko darbee torbanee hin turu yoon dhaadhisi. So amma wajjumaan ilaallaa xallalee maal jedheen immoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Seven to fayyaa dhumame kun meeyyuu rakkina qaba. Kunoo dibata sana kana baasee kana fakkaata. Kana jechuudha. Bifti isaa kana. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa garuu. Baay'ee tokko mee fayyadamee tan ilaala. Namni yeroo baay'ee fayyadama nama waan jedhani. Namtu fayyadamee ilaalamee jedheeni. Kunoo kana baay'ee. Kana jechuudha akkatti gadi naqxu beektu qoditti waan ta'eef qodaas fayyadama rabbitaadha. Kanaaf kanan baasee jira.